Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya seenaaf seetaa har'aatiin seenaa gooticha muuziqaa tokkoo isiniif dhiyeessina. Seenaa Koloneel Saayiluu Dagaagoo. Seenaa kana kan arganne ihim FM Finfinnee 92.3 irratti qophii onkoloolessa 10 bara 2020 darbee turerraa akka qophii kanaaf ta'utti gabaabsineeti. Nu waliin tura. Muuziqaan afaan weellisaa keessaa sagaleedhaan bahee gurra dhaggeeffataa keessa seenuun jaalatamuu bira darbee taa'iif kayyagan dhorkutti duukaa utaallu ragada tirrii fi dhiichisaan dafqa ofirra kutu wajjin boonyee raajeffannee yookaan ammoo jibbineetti gadduun weellisaa sana gabaarrutti nu geessisu ruqoolee garaagaraa ogeessota danuu bu'aa bayii baay'ee akka qabu beekamaadha. Ruqoolee muuziqaa kanneen ijoo fi muuziqaa tokko muuziqaa jechiisan keessaa walaloo, yeedaloo fi qindoominni meeshaa muuziqaa isaa warra ijoodha. Walaloon tolee yeedaloon bannaan, yeedaloon tolee walaloon bannaan, walaloonis yeedaloonis tolee qindoominni meeshaa muuziqaa isaan tolle taanaan muuziqaadha jechuun ulfaataadha. Yeroo waan akkanaa nama mudatu muuziqaa jechuu dhiifnee haasaa gabaabaa meeshaa muuziqaan dabalame yookaan walaloo sibiila reebaa dubbifame jechuu dandeenya. Baroota keessaa bar tokko garuu namni ruqoota muuziqaa armaan olii ga'umsaan dhuunfatee horate kan dagalee fi utubaa weellistoota biyyattii beekamoo ta'ee darbe namni tokko jira. Walaloo barreessee yeedaloo kan itti baasu meeshaa muuziqaan ammoo qindeessee kuulee sagalee weellisaa waliin kan wal simsiisu namni tokko tureera. Hojjetees ammoo darbeera. Namni kun ሌተናል ኮሎኔል ሳይሌ ደጋጎቲ። አላዝንም ለራሴ የተባለውን ዜማ ብዙነሽ በቀለ ስትጫወተው እናሰማለን። የዜማው ደራሲ ሳሌ ደጋጎ፣ ሙዚቃ አስማማው ሳሌ ደጋጎ። ወለጋ ሊጣ ነጆት በረቁደ 923 ታደሳኒ አድ ደግቱ ፈይሳፊ አባሳኒ በላምበራስ ደጋጎ ለቤራ ደለተን barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa Naqamteetti kan eegalan koloneel Saaleen Finfinnee mana barumsaa Tafarii Mokonniinitti barnoota ammayyaa hordofaniiru. Bara 1942 kaasee kutaa waraana giddu galeessaa keessatti qacaramanii hojjechuu eegalan. Hojii isaanii irratti cimina agarsiisaniinis yeroo gabaabaa gidduutti gara ajajaa 50tti guddachuu danda'anii turan. Adeemsa keessas koloneela kan tahan yoo ta'u osoo gara hoogganaa baandii Kibur Zabanyaa fi barreessaa walaloo fi yeedaloo akkasumas qindeessaa muuziqaan ta'in dura baandii waraana lafoo keessatti meeshaa muuziqaa kilaarneet jedhamu taphachuun tajaajilaa turaniiru. Ogummaa kanas lammii biyya Faransaay Museenii Koorraa akka baratan koloneel Saayileen ni dubbatu. Dabalataanis akkoordiyoonii, piyaanoo, altoo saaks meeshaalee muuziqaa jedhaman ga'umsaan taphachuu ni danda'u turan. Bara 1949 baandiin muuziqaa Kibur Zabanyaa yoo hundeeffamu gara sanatti maluun hojii eegalanii ajjettis meeshaalee muuziqaa danuu taphachuun qindeessaa muuziqaa isa jalqabaa ta'uu danda'aniiru. Erga gara walaloo fi yeedaloo barreessuu akkasumas muuziqaa qindeessuutti dhufanii boodas artistoota beekamoo biyyattii kanneen akka Xilaa'uun Gassasa, Mahammud Ahimad, Tafarraa Kaasaa fi Buzunesh Baqqaleef walaloo sirbaa barreessanii yeedalootti godhanii fi muuziqaa isaa qindeessanii bareechuun akka weellisaniif isaaniif gumaachaa turan. በሙዚቃ ያስተካከለው ሳህሌ ደጋጎ። ተፈራ ካሳ በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ መጠን አትለፉ ትቃለላላችሁ። ውሸት ለመናገር አትሻም ራሴ ለእውነት ሞታለሁ አልሰጠም ራሴ
ሀሳቤ ባለም ላይ እንቃለች ሕይወቴ እውነቱን ልናገር አላትም እኔ ለእኔነቴ መንፈሴ ተናውጦ ይፈሳል እምባዬ በጉንጮቼ አቋርጦ ዜማውን ከሙዚቃ ያቀነባበረው ሳህሌ ደጋጎ ገንዘብ ያለው ያውጣ ይስራ ያዘራበት ሀገር እንድታደገኝ ሁሉም እንዲያልፍልኝ Keessaa'u bara 1960tti waldootti malaa osoo jiranii namoota sababa hongeen waan nyaatan dhabanii karaa irratti kufanii jiran argan. Namoonni kun waan nyaannu dhabne jedhanii koloneel Saaleefaatti bu'an. Warri kaan harmoolii ijoollee isaanii harma gogaa hoosisan fa'aa turan. Yeroo kana koloneel Saalee fi miltoowwan isaanii maallaqa of harkaa qaban itti kennuun faayidaan qabu jedhanii gara magaalaa Asab deemuun waan nyaatamu fidanii fi dhufuun erga hiranii fi booda gara Finfinneetti deebi'an. Erga Finfinneetti deebi'anii boodas waan isaan argan nagaa waan isaan dhowwateef sagaleen watwaannaa harmoolii sanaa gurra isaanii keessaa waan baduu dideef Xilaa'uun Gassasa waamanii taatee argan itti himan. Xilaa'uunis garaan isaa raafamee osoo hin beekin imimmaan ija isaa keessaa roobe jedhu koloneel Saaleen yeroo dubbatan. Kanumaan wallee waa'ee siiluu yerhaaben gunfaan sisulu jedhu barreessanii muuziqaa isaa hojjetanii Xilaa'uun Gassasaaf kennan. Erga Xilaa'uun taphatee boodas yaadannoo tahee sammuu baay'otaa keessatti hafee haga yoonaa yaadatama. ዋይ ሲሉ ወደ አሰብ ለስራ በምንሄድበት ጊዜ አንድ ወረዳ ነች የተራበችው። ድንገት እዛ ወረዳ ላይ ወጣ። ስንወጣ ወንድ የለም፣ ከብቱ አልቋል። ህፃን ልጅ አንዷ በጀርባዋ አንድ ትይዛለች፣ በዚህ አንድ ታቅፋለች፣ ከዚህ ደግሞ አንድ ትይዛለች። ልጆቹ አባባ ዋይ ግደሉን ሞትን ሲሉ ስላልተዘጋጀን ፍራንክ ዝም ብለን ተዘረዘረ ፍራንክ ተሰጣለ። ፍራንካችን ጨርሰን እንጂ ፍራንኩ ለነሱ ምንም አይጠቅማቸው። አሰብ ገባን። ለተቀናደር 3 ኩንታል ዳቦ ገዛንና በቃ አስተናባሪ አዳይ ለልጅ አንድ የእያንዳንዱ ሰው አንድ ይታረል ተብሎ በቃ እያደን ከአሰብ ወዲህ ስንመለስ ከመጨረሻ ለአንድ ሁለት ወጣት አንድ ይዳረስ ትንሽ ለህይወት እንኳን መትረፍ ብለን ስናድል መጣን። እኔ በዛን ጊዜ ይሄንን ጽፍ ነበር መኪናው ቁጭ ብዬ ዋይ ሲሉ ልጆቹ ዋይ ማማ ዋይ አባባ ሲሉ ብሎ ሲሉ ወደ ባባ እሱን እየጻፍኩ ነበር ሄዶ። ከዛ አዲስ አበባ ገባን። አዲስ አበባ ገባን በኋላ ይሄ ነገር ይሰራ ተባለ። ጥላሁን ገሰሰ እውነትም እንባው ከየት እንደመጣለትም አይገባኝም። እንባውን እያረገፈ ነው የሰራው። የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን በዓይኔ አይቼ ምን ላደርግ አለኳቸው ትቼ ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን በዓይኔ አይቼ ምን ላደርግ አለኳቸው ትቼ ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ሆዴ ባባ Sirboota afaan Amaaraa 400 ol harka Saayileen barreeffamaniiru yookaan muuziqaan qindaa'aniiru. Sirboota afaan Oromoo 100 ammoo hojii harka Saayileeti. Agadaa Birraa, Daagim Mokonniin dabalatee. Hojiiwwan Saayilee lakkoofsa qofa osoo hin taane hojii jedhamanii maqaan itti mogga'ee hojii ta'anii kan darban, lakkaawwamuuf ga'umsa qabaatanii kan lakkaawwaman,
walaloon isaanii ergaa bu'uura kan godhatan, yeedaloo bareedaan kan faayaman, qindoomina muuziqaan kan tolan turan. Kanaaf ammoo ragaan hojiiwwan Saahilee martuu haga yoonaatti yeroon osoo ittiin darbin akka Biriteen guddittii duraanii aduun osoo ammallee ittiin lixin akka daadhii wayinii bulanii mi'aawaa osoo hin dulloomin muuxataa ammallee filannoo duraa dhaggeeffattootaa ta'anii jiru. Hojii kana hunda hojjechuuf Saahileen barnoota kamuu dhaabbata kamirraa iyyuu hin arganne. Qaamni isaan deeggaree fi barnoota baargamaa akka argatan godheen turre. Kaffaltii gaariin illee osoo isaaniif hin kaffalamin piyaanoo tokkollee mana keessaa osoo hin qabaatin hojii barri yaadatu dhalootiin irraanfanne hojjetanii darban. Sarsa Firas Bahaat ogeessi muuziqaa beekamaan akka jedhutti Saahileen piyaanoollee mana keessaa waan hin qabneef barcuma mana isaanii irratti fakkii piyaanoo kaasanii sagalee isaanii sammuu keessatti yaadachaa quba isaaniitiin fakkii kaasan akka piyaanootti fayyadamaa muuziqaa hojjechaa bulu jedhee cimina kutannaa fi dhamaatii koloneel Saahilee dubbata. Bara kana namni agas mara rakkatee muuziqaa hojjetu waan jiruun fakkaatu. Garuu miidhaginni, beekumsii fi sadarkaan muuziqaan biyya kanaarra jiru kan bara koloneel Saahilee faatiin yeroo wal dorgomu hagami inni jedhu gaaffiidha jedha Sarsan. Koloneel Saahileen namoota dhamaatii mataa isaaniitiin sadarkaa guddaarra gahan keessaa warra tokkodha. Hojii isaanii kanaanis fuulduree fi hojii artistoota biyyattii bareechanii darbaniiru. Koloneel Saahileen beekumsa dhamaatii isaaniitiin argatan kana ofii isaanii qofa qabatanii taa'uuf illee nama hin eeyyamne turan. Kanumarraa kahee biyyarra deemanii dargaggoota barsiisaa akka turan illee hiriyooti isaanii ni dubbatu. Koloneel Saahileen baandii Kibuur Zabanyaa keessatti waggoota 40 ol kan dabarsan yoo ta'u, kanaanis meedaaliyaa kabajaa fi qarshii 20,000 badhaafamuu danda'aniiru. Kana malees tajaajilaa umurii dheeraa waggaa 10, waggaa 20 fi waggaa 30 ta'uun meedaaliyaa warqee, meetii fi nahaasii akkasumas niishaana loltuu badhaafamaniiru. Kana malees dhaabbata aartii fi sabquunnamtii Itoophiyaa irraa gosa muuziqaatiin badhaasa umurii guutuu pirezidaantii biyyattii Roosii Dr. Nagaasoo Gidaadaa harkaa bara 1991tti badhaafamaniiru. በሙዚቃ ዘርፍ በዜማ ደራሲነት የህይወት ዘመን የ1991 የላቀ ስራ ተሸላሚ ሳህሌ ደጋጉ yeroo badhaasa kana fudhatanis akkas jedhanii turan. Dhaabbanni kun namoota muuziqaa biyyattii guddisuu keessatti gahee olaanaa taphatanii dagataman yaadachuun isaa fuulduree muuziqaa biyyattiif bu'aa buusa jedhanii turan. Caamsaa 20 bara 1983 yeroo mootummaan jijjiiramu sababa hin beekneen Xollaayitti ji'a 7 hidhamanii turan. Boodarra garuu bilisaan lakkifamanii hojii garaagaraa hojjechaa turaniiru. Haadha warraa isaanii aadde Wayinishat irraa ijoollee 7 jechuun dhiira 3 fi durba 4 horanii akaakayyuu arganii turan. Koloneel Saahileen yeroo dubbatan jireenya koo keessatti waan natti irrate hin jiru. Waanan hojjechuu qabu hojjedheeraa kabaja naaf malus argadheera jechuun ni dubbatu turan. Bara 1997 ilkaan kiyya na dhukkubee dhaabbanni an wallaansaaf bira deeme ilkaan na dhukkubu dhiisanii isa fayyaa waan na jalaa buqqisaniif dhibee narvii sammuuf saaxilameera jedhanii yeroo lubbuun jiran miidiyaatti dubbatanii turan. Dhibee kanaanis sireetti galanii waggoota dheeraaf erga dhibamaa turanii booda bitootessa 2002 akka lakkoofsa biyya kanaatti addunyaa kanarraa lubbuun darbanii jiru. Koloneel Saahileen nama muuziqaan biyya kanaa akka guddatuuf waan humna isaanii osoo hin taane humna isaanii olii gumaachan muuziqeessitoota muuziqaaf dhugaatti of kennaniif fakkeenya kan tahan wallee fi weellistoota akkasumas qindeessitoota muuziqaa irraa oolmaa guddaa nama qabanidha. Kanumaaf kan hiriyoonni isaanii nama muuziqaaf uumame jedhanii waamaniif eeyyee dhuguma nama muuziqaaf uumame. Anis Oromoota meeqatu biyya kana keessatti osoo maqaan isaanii hin dhaamin warrooti kaan akka maqaa dhaamaniif sababa ta'e laata? Meeqan keenyatu namoota qaqqaalii keenya kana beeka laata? Boolla isaanii daadhiin yaa guutu. Xumureera. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa seenaaf seetaa har'aaf qabannee kanuma torban seenaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti fayyaa turaa.